Yooyaa harka fuunee akkam jirtu maatiin haaromsaateek kun YouTube chaanaalii afaan Oromootiin odeeffannoo teekinooloojiitiin argattaa waan ta'eef salphistaniima sabiskiraayib gochuudhaan maatii akkanaaf taatan kabajaan isin gaafadhaa. Viidiyoo yeroo darbee teelee birriidhaan akkamitti ministeera barnootaatiif kaffalla kan jedhu hojjedhee namoonni baay'een irraa akka fayyadamtanii fi gammachuu keessan na ibsitanii turtan. Taankiyuu isin jedhanillee gammadeetiin jira. Yeroo darbee viidiyoo tokko keessatti YouTube akkamitti banannaa, akkamitti immoo viidiyoo upload goona, akkamitti immoo thumbnail hojjenna, akkamitti immoo viidiyoo YouTube studio hojjechuu dandeenya waan jedhu wajjiniin haga ta'erraa kaasnee turre. Haa ta'uti yeroo sanaaf YouTube chaanaalii create gochuu qofa laallee turre. Har'a immoo dogongoroota malee karaa bareedaa ta'een akkamitti viidiyoo upload gochuu dandeenya kan jedhu wajjin laallaa. Haga dhuma tokko kiyyaatti turtii gaarii akka qabaatan sin affeeretiin jira. Ayyee jalqaba irratti warri bilbilaan fayyadamtanii kiroo mirga seentanii booda mallattoo tuqaa gara oliitirra jirtu kana harka mirgaa karvii keessa bakka jirtu kana jechuudha. Tuquudhaan diistoop saayitan jettu kana cheek godhachuun nurra jiraata jechuudha. Kuni wanta nani laaptoop irratti isinitti agarsiisu bilbila keessaniin fayyadamuu akka dandeessan isin dandeessisaa jechuudha. So erga godhachuun keessan mirkaneeffattanii booda YouTube studio seentu akkuma beekamu gaafa upload gootu YouTube studio erga seentanii booda mallattoo pilaasii kana gaafa tuttan upload video kan jettu nuuf baati jechuudha. So upload video gaafa tunne haala kanaan kontentii yookaan immoo viidiyoo keenya sana akka filannuuf iddoo nuu kaa'aa jechuudha. Select file jennaan. Select file gaafa jenne gara koompitara keenya nu geessaa bakka faayilii filannu nuu kaa'aa jechuudha. Tarii bilbilaan yoo fayyadamtan akkuma kanatti jechuudha. So haala kanaan viidiyoowwan asirra jiran kana keessaa saampiliidhaaf isa kana fudhadheetiin jira. Isa kana gaafa furannu ooppiin jennaani jechuudha. Haala kana fakkaatuun uploading jechaa jira. Fuula kanatu nu ba'a jechuudha. Fuula kanarratti jalqaba irratti kan nu dhufu inni taayitil ishee jettu kana jechuudha. Taayitiliin kun maqaadha. Yookaan ammoo viidiyoon keenya kun waa'ee maalii barsiisa? Just haala kamiin saampiliidha furannaa jechuudha. Haala kamiin CV hojjechuu dandeenya. Akkuma jennu kana asirratti barreessitiin jira jechuudha saampilii kanaan. Yoo dandeessan Ingiliffaanis yoggaatti dabaltan bareeda jechuudha. Because afaan internationaalii waan ta'eef YouTube'n ammoo algoritmii isaa keessatti afaan Ingiliffaatiin baay'inaan appilaayi kan godhuu dandeenyu. Afaan Ingiliffaatiinis afaan ofii keenyatti dandeenyu saniin illee yoo itti daballe bareeda jechuudha. So descriptionii jalatti immoo viidiyoon kun waa'ee maalii haasa'a waan jedhu akkuma argaa jirtan CVdha waa'een kun haasaa jiru waan ta'eef akkamitti hojjechuu dandeenya waan jedhudha. So waa'een viidiyoo kanaa maali waan jedhu sana ibsa kennitaa jechuudha. So akkasumas immoo viidiyoo namni akka daawwatu barbaadu hoggaa jiraatte asirra liinkii isaa kaa'uu dandeessaa. Whatsapp liinkii garaagaraa wantoota adda addaa akka namni fayyadamu barbaadu asirra kaa'uu dandeessaa jechuudha. Kuni kan si barbaachisuuf tokkoffaa namni odeeffannoo argachuu qabu guutumatti akka argannuuf jechuudha. Kan itti aanu inni thumbnailidha. Bakka kanatti wanti nuti nurra beeku nurra jiraatu thumbnailiin kun fuula dubbisaatti kan bahu. Dubbisaan bifa salphaa ta'een ija isaatti argee wanna sana akka dubbisu kan godhu jechuudha. So as keessaan hojjedhee waan hin qabuuf haala kanaan filadhaa. Next video irratti akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa rakkoo hin qabu. Warri barbaadan hoggaa jiraate koomentii keessanaaf kaa'ii. Kan itti aanu pileelistidha. Pileelist irratti yoo kana dura hojjennee jiraanne as keessaa kan barbaanne filanna. Yoo as keessaa hin qabaanne immoo create new playlist kan jettu kana jirti waan ta'eef ishee filannaa. Amma afanii Canva tutorialiin jedhee filadhe jechuudha. Sababni isaa Canvadhaan hojjetama wantichi waan ta'eef. So kan itti aanu inni audience jalatti no it is not for kid kan jettu kun dirqama filachuu qabna. Daa'immaniif miti viidiyoon kun kan hojjetame. Kan jalqabaa kanarratti yes yoo jenneen daa'ima qofatu ilaaluu danda'a jechuudha. So show more gaafa jenneen maaltu nu dhufaa wanti asirratti adda baasnee beekuu qabnu dirqama wanti nu barbaachisu wanti YouTube'ii haaraa irratti baay'ee nama gargaaru taagidha jechuudha. Taagii jechuun namoo wantoota namni YouTube'ii gaafa seene salphumatti salphaadhaatti sarchi gochuu danda'u YouTube'ii gurguddaa jechuudha. Siigalee fakkeenyaaf amma namni Oromoo tokko OMN jedhee ilaaluu danda'a. Awaash miidiyaa just wantoota namni sarchiin godha jettee yaaddu gaafa namni san sarchi godhu waliin sii dhufa jechuudha keellee haala kanaan haga dandeessan haga qubee 500tti itti barreessuu dandeessu jechuudha. Miidiyaalee gurguddaa yuutuubarii gurguddaa just akka asirratti argaa jirtan kana Abeel Biraanuu fa'aa OMN fa'aa OBN
Donkii tuubii wantoota akkasii maalni viizhin intarteementii wantoota namni yeroo baay'ee ilaalu waan ta'eef kan itti aanu afaanii. Afaan kun immoo viidiyoo kamiin afaan kamiin viidiyoon kun hojjetame kan jedhu sana waan ta'eef akkuma jirtanii afaan Oromootiin asinitti haasaa jira waan ta'eef afaan Oromootiin filadhaa jechuudha. Isa kana biruma dabartu. Riikardingi deetiin just harmoonni waraabaa waan ta'eef har'a jedheeni lookeeshinii irratti dirqama wanti guutuu qabdan asitti Itoophiyaa inni guutuu qabna jechuudha. Because namni salphumatti Itoophiyaa keessa jiru viidiyoo keenya argachuudhaaf akka nu gargaaru jechuudha. Gadi buunee maanni wanti nu beekamnu comment and ratingii jalatti commentiin akka mul'atuuf on irra goona jechuudha. Of yoo goone commentii arguu hin dandeenyu. So kan itti aanu viidiyoo elementii bakka jedhu kana gaafatannu asirratti wantoota barbaachisoo tokkotu jira. Fakkeenyaaf add subtitle gaafa jennuun add subtitle jechuun viidiyoo keenya jalatti viidiyoon keenya sakandii jalqabaatiif haasaa gaafa jalqabu viidiyoo iskiriinii gubbaatti baatu barreeffama baatu waan ta'eef asirratti akkuma argaa jirtananii how to make CV jedhetan barreessaa jechuudha. Hagaati achirratti haasoftu daqiiqaa muraasa wayiitiif baati jechuudha. Kooshiniin kuni afaan barbaadan hin barreessu jechuudha. Afaan Oromootiinis afaan Ingiliffaatiinis just wanta namni argee viidiyoo kiyya kana naa hubachuu hin danda'a jettee barreessuu dandeecha jechuudha. Ani how to make CV in professional ways jedhetiin barreessa jechuudha. Haala kanaan viidiyoo gubbaa irratti mul'ata akkuma argaa jirtan jechuudha. Dan jennee keessaa baanaa jechuudha. Kan itti aanu maal inni add an in the screen. Add an in screen kana import from video jennee viidiyoo kana dura qabnu yoo jiraate achirraa filachuu dandeenya. YouTube keenya gubbaarra viidiyoo yoo jiraate. Yoo hin jiraanne guyyaa jalqabaatiif dhiisuu dandeenya. Kuni maal inni viidiyoon keenya kun gaafa dhume viidiyoo YouTube ofuma isaatii nama sanaaf feeru jechuudha. Namni suni akka laalu kan godhu. Kana jechuun nama viidiyoon kun gaafa dhume exit exam jettu kana filadhe waan ta'eef isheetu daddafee achirratti dhufarratti bahaa jechuudha. Namni YouTube san keessa odoon bahin viidiyoo itti aanu akka laaluuf ishee affeeraa jechuudha. Add card kan jettu kun immoo akkuma indi iskiriinii ta'ee gidduu gidduutti oduma haasaa jirru caaf irratti yookaan immoo gubbaa irratti kan baatu. Namni gaafa viidiyoon kun ittiin tolle yookaan isa nuffisiise salphumatti isheetu ka'e gara viidiyoo sanaa deemuu danda'a jechuudha. So add viidiyoo gaafa jennu as keessaa tokkicha yoo filadhe amma how to make YouTube jedhu kan akkuma argaa jirtanii oduma viidiyoon haasaa jiru gidduutti baataa jirti jechuudha bakka sanitti. Haala kanaan viidiyoo biraa nama affeeruun hin danda'ama jechuudha. Isheen kun maal jedhamti? Kaardii jedhamti jechuudha. So akkuma argaa jirtan daqiiqaa barbaanne irratti bunnee viidiyoo kan biraas itti dabaluu dandeenya. Save jennaan yeroo raawwanne haruma argaa jirtaniin kana booda just isin itti dabaluu dandeenya lamaa sadiisi. Dhumarratti visibility kan jettu kun maal inni xumuruudhaaf wanta nu barbaachisu. Osoo isa bira hin gahin dura copyright ilaaluun nurra jiraata. Copyright jechuun viidiyoon kun kan namaati immoo keenya waan jedhu sanii jechuudha. Yoo akkuma argaa jirtan bakka kanatti raayit ta'e viidiyoon kun kan kooti jechuudha. Namni biraa hin hojjenne jechuudha. Yoo bakka sanitti eeksi taate garuu viidiyoon sun kan nama biraati jechuudha. Visibility jala gaafa jenne viidiyoon kun yoo private goone nu qofatu ilaaluu danda'a. Faayidaa nuuf hin qabu jechuudha. List gaafa goone ammas list ta'ee hin bahu waan ta'eef faayidaa nuuf hin qabaatu. Ishee dhumaa public jechuun nurra jiraata jechuudha. Sigalee public gaafa jenne namni viidiyoo keenya kana arguu danda'a jechuudha. Haala kanaan public kennaa. Iskeejulii jala irratti immoo tarii yeroo karaa adeemtan viidiyoo har'a hojjettanii raawwattanii boroo akka gadhiifamu yoo barbaadan iskeejulii qabsiisuu dandeessu jechuudha. Gubbaarratti guyyaa itti guuttanii haala kanaan guyyaa sa'aatii just whatever har'a hojjettanii boroo ofiisaatiif gadhiisaa jechuudha. Angaruu ammuma gadhiisuun barbaada waan ta'eef public jedhee biraa bahaa jechuudha. So akkuma argaa jirtan iskeejuliin qabsiisnee dhufnee publish bakka jettu kana gaafa tuqne already xumurree jirraa jechuudha. Viidiyichi kana fakkaata wanti isin hin galle gaafii yaada kee qabuugaa qabaattan comment section jala naaf kaa'ii nan dubbisa. Viidiyoo biraatii fi barnoota biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa isin jira isinin kabaja.